Akkam jirtu daawwattoota keenya oduuwwan jajjaboo sadeen isiniif dhiyeessaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan jalqabaatiin obbo Taayyee Danda'a muudamuu obbo Geetaachoo Raddaa irratti yaada kenneera. Taayyee Danda'a muudama Geetaachoo Raddaa irratti yaada kenneenis Geetaachoo Raddaa gorsaa Abiyyi ta'ee muudamuu isaatti akka gammade ibsuudhaan rakkinni kan jiru isa gorsu bira osoo hin taane isa gorsamu biradha jechuudhaanis barreesse. Yaada obbo Taayyee Danda'a kana bal'inaan kanaan isiniif dhiyeessu ta'a gadhumaatti na waliin tura. Mata duree oduu keenya kan itti aanuun ammoo Battee Urgeessaa erga ajjeefamee waggaa tokko ta'us ammallee itti gaafatamummaan hin mirkanoofne maatii fi hawaasni isa jaalatus isas dhabee haqa isaas dhabeetu jira. Inni ajjeefamee ji'a muraasa booda maatiin isaa immoo gara Ameerikaatti imalanii ajjeechaa Batteetiin wal qabatee Koomishiniin Mirga Namooma Itoophiyaas qorannoo isaa maalirra geesseera kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Mata duree oduu keenya kan xumuraatiin dhaabbanni sadarkaa waraana biyyootaa qoratu Global Firepower Network jedhamu Itoophiyaan bara 2025tti biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota waraana humna guddaa qaban keessaa tokko ta'uu ifoomse. Kanas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota Burqaa Oduu chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu biyya keessaa fi biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib yoo gootan ittiin gaabbitan isiniin jenna. Taansuudhaan bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Taayyee Danda'a muudamuu Geetaachoo Raddaa irratti yaada kenne. Taayyee Danda'a yaada isaatiinis obbo Geetaachoo Raddaa gorsaa ministeera dhimma baha Afrikaa ta'uudhaan muudamuu isaaniitti gammadeen jira jechuudhaan barreesse. Taayyee Danda'a yaada isaatiin qumaara siyaasaa jijjiiramadha jedhame sunii asitti muudama isa sirrii natti fakkaata. Muuxannoo fi barnoota qabaniinis obbo Geetaachoo Raddaa bakkichaaf nama maludha jechuudhaan barreesse. Itti dabaluudhaanis kanaan duras nutu dhaga'uu dide malee obbo Geetaachoo Raddaa waa'ee jijjiiramaa dhugaa jiru hedduu nutti himee jira. Ammas dhimmoota barbaachisoo hedduu irratti nu gorsu jedhameet eeggama jechuudhaan garuu kaleessas ta'ee har'as rakkoon bu'uuraa biyya keenya gorsaa fi gorsa kennamu osoo hin taane gorfamaadha jechuudhaan barreesse. Impereer Haayile Sillaaseen iyyuu katamaa Yifaariin gorfamanii jiru. Isaanillee waan hin dhageenye waan ta'e ni beekama jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a yaada isaa barreesse. Yaada kanas kan barreesse Geetaachoo Raddaa gorsuusi Abiyyi garuu gorsan dhaga'u jechuu akka barbaade ni hubatama. Egaa daawwattoota keenya sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra oduu keenyatti aanutti darba. Battee Urgeessaan erga ajjeefamee waggaa tokko ta'us ammallee itti gaafatamummaan hin milkoofne maatii fi hawaasni isa jaalatu isas dhabee dhugaa isaas dhabeetu jira. Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO nama sodaa malee haqaaf falmuu fi haga lubbuu isaa darbutti Itoophiyaa keessatti jijjiirama dimokiraatawaatu dhufa jedhee amanaa fi qabsaawaa ture. Battee Urgeessaan erga ajjeefameetii waggaa tokko guuteera. Batteen ajjeefamee ji'a tokko booda Koomishiniin Mirga Namooma Itoophiyaa ogeeyyiin isaa qorannoof gara magaalaa Makii dhaqan hordofamuu danqaan irratti uumamuu fi namoota haala ture ijaan argan hidhamuu hordofee ajjeechaa Battee Urgeessaa irratti qorannoo gaggeessaa ture dhaabuuf dirqamuu isaa ibse. Koomishiniin Mirga Namooma Itoophiyaa ajjeechaa Batteetiin booda jecha namoota ijaan arganii fi ragaalee ajjeechaa Battee irratti ragaa argateen harki humnoota nageenya mootummaa akka jiru mallattooleen agarsiisan akka jiran ibseera. Ragaaleen koomishinichaaf jecha laatan kun konkolaataa waraanaa fakkaatu loltoota uffata yeroo baay'ee reenjerii jedhamuun beekamu uffatanii fi mallayyoo diimaa kaawwatan Batteedhaan harka isaa lama duubatti hidhanii rasaasaan ajjeesuu ibsaniiru. Koomishinichi sa'aatii fi akkamitti ajjeechaan sun akka raawwate illee addaan baasee ture. Gama biraatiin immoo mootummaan naannoo Oromiyaa qorannoowwan gaggeeffaman tumsuun dhugaa jiru baasuu mannaa taphattiin beekamu gara biraatti quba qabu haaluu fi balaaleffachuu filate. Qaamoleen siyaasaa ajjeechaa mudate fayyadamuu barbaadu jedhee himachuudhaan gaazexeessitootaa fi falmitoota mirga namaa waan kana gaafatanis adabuu itti fufe. Ji'oota muraasa booda haati warraa Battee fi ijoolleen isaanii illee biyyaa bahuudhaan gara Ameerikaa baqatanii dhugaan Battee hagammaattis hin baane mootummaanis dhimmicha itti deemee hin qoranne. Qaamolee dhimmi kun ilaallatu maraaf gaaffii dhiyeessaarraa oduu keenya kan itti aanutti darba. Oduu keenyatti aanuun dhaabbanni sadarkaa waraanaa biyyootaa qoratu Global Firepower Network jedhamu Itoophiyaan bara 2025tti biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota waraana humna guddaa qaban keessaa tokko ta'uu ifoomse. Marsariitiin Ameerikaa Global Firepower Network jedhamuu fi waggaa waggaan sadarkaa humna waraana biyyootaa baasu tibbanas gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota Afrikaa humna waraanaa guddaa qaban 5 keessaa tokko ta'uu yoo ibsu waliigalatti sadarkaa humna waraana biyyoota 145 ibseera. Dhaabbatichi sadarkaa kana kan kennu ulaagaawwan 60 ol baasuun ga'umsa biyyattii fi dandeettii waraana ishee madaaluun akka ta'e ibseera. Ulaagaawwan eeraman keessaas akkaataa guddina hidhannoo meeshaalee
humna baay'ina loltootaa, dandeettii baajata waraanaa, teessuma lafaa fi diinagdee biyyattii irratti hundaa'uun akka ta'e beeksise. Kana malees guddina teekinooloojii, gamtaa waraanaa, hariiroo dippiloomaasii, loltoota humna eeggataa, xiyyaarota waraanaa, konkolaatotaa fi humna galaanaallee kan dabalatu akka ta'e ibseera. Waggaa 5 dura bara 2022 ga'umsa waraanaatiin Afrikaa irraa sadarkaa 7ffaa, addunyaarraa immoo sadarkaa 60ffaa kan ture Itoophiyaan bara 2025tti Afrikaa irraa 5ffaa, addunyaarraa immoo sadarkaa 52ffaa irratti akka argamtus ibseera. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa Masrii, Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaatti aanuudhaan biyya Afrikaa humna waraanaa sadarkaa olaanaa irratti argamtu qabdu ta'us kaa'eera. Dhaabbanni kun qormaanni diinagdee fi walitti bu'insi hidhattoota waliinii jiraatus Itoophiyaan waraana guddaa dhimma nageenya naannoo keessattuu walitti bu'insa gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffate qabaattee jirti jechuudhaanis dhaabbatichi ibsasaa keessatti baaseera. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib akka gootan isin gaafanna. Chaanaalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jechaarra. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan walitti deebinutti nagaan naa tura.